akkuma beekamu ani yeroo hunda suusii haasaatiif hin dhufu. Wanni naa beekuu qabdan. Asuusii haasaatiif hin dhufu. Haasaa yoo paaltokkee taate abbaan yeroo qabu sa'aatii 24 haasa'uu danda'a. Garuu haasaa bu'aa qabu yoo ta'e yoo kaan irraa deddeebi'uu ta'a. Haasaa bu'aa qabu irratti yoo ta'e ammoo deebisaan kennaa. Yoommoo namni opiidiyoon ammaa biyya alaa qabattee qabsoodhuma bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo facaasuuf hojjattu ammoo arraba si argite dhundhumaan gadi yaabtu hagan taakkuutti gabaabsee isa kaan irraa murutti jalaanaaf. Kuni gaa xiiqno eemmaa iqarno nan doomsa arraba jedha. Waan amma ijoollee woxaxeen argitee adireesii hin qabne qabaleen hin beenne ijoolleen argitee abbaa ofiiyyuu hin beenne jira. Ijoollee miidiyaa irra gadi baatee argitee arraba taakku tokko ban. Qabsoo Oromoof guyyaa tokko qabsoo Oromootiif miti. Takkaa saba Oromootii wajjin hin hojjanne. Fakkeenyaa warri akka Amboo jetti mucaan tokko gurbaan tokko Awustiraaliyaadha niitiin Amaara. Maara Tigreedha. Ageesse niitii obboleettii hangafa fuudhee qotisuutti gale. Nama kanatu gadi ba'ee waan Oromoo dubbata. Koominitii Amaaraa Abashaa jaaraa ture. Niwuzilaanditti. Achi ka'eeti immoo niitii obboleettii niitii jalaa fudhateeti Awustiraaliyaatti galee amma 2007 2005 Opiidiyoo biyya alaatiif yeroo jalqabaatiif namni paaltokkee irratti Opiidiyoo jedhee mana Opiidiyoo jedhee bane. ከኬንያ ወደ ሀገር ቤት ከተመለሱት የኦነግ ተዋጊዎች ጭምር ጋር ግንኙነት በማድረግ ኦፒዲኦን እናጠናክር የሚለው ውሳኔ ደርሰን በግሌ በዛ ውስጥ ኢንቮልቭ አድርጌ ኦፊሻሊ ሩም ከፍቼ ኦፒዲኦን ደግፍ ያለው ነማከናቱ አራ ፊልማታ ኩመላማቶርባ ረት ብያ ገሌ ለፈሞጆ ፉዳቴት ለፈሰነ ጉርጉራቹረት ኦፒዲዮ ዳወለፍ ኑቲ ዳስፖራ አርግቴ ለፋ ይራት ሚሶሞ ጀዳ ጀነ ማለ ለፋ ጉርጉራዳ ኦሮሞ ራፉዳ ለፋ ጉርጉራዳ ጀነቲ ሚቲ ጀናን አቺ አሬ ገሌቲ ቀፍሳታ የገዲበ ያኔ ፕሬዝዳንት የነበረው አባዱላ እንግዲህ እነ ሌሎቹ ይቅርና ከኬንያ የተመለሱት በወቅቱ ቁጥር ስፍር የሌላቸው የኦነግ ተዋጊዎች እንጋ ሀገር ቤት ሄጄ ከነሱ ጋር በቂ የሆነ ውይይት አድርገናል ከመግባቴም በፊትም ሆነ ከገቡ በኋላ ሀገዴ እንገዳ ብዩ መደደቢ ሀረሞ ቀብሳዳ ዋን እንጀሩ ዳጌሰን ኢጆሌ ወጣጤን ጀላ ደምቱሞ ሰነ ጀላ ፉቴት እዛ ጁሬ ጎቴ አከዋና መሰና ቀቡ ወይ ጀላ ደበርሲ ሸኔ ምንም ፋይዳ ስለሌለው ሉጮ ቡክራን ጨምሮ ሀገር ቤት በሚገባ ሄደን አይተን ሽፋን ሰተናቸዋል። ሀገር ቤት እንዲመለስ ሀገር ቤት እንዲሄድ ትኬቱን የገዛው አባዱላ ነው። ከወጣው 2 ወር ተኩል ፍንፍኔ በመሄድ ኦሮሚያን በሚገባ አይቻለሁ። ሀረሞ ቀብሳዳ ዋን እንጀሩ ዳጌሰን ሀገር ቤት እንዲመለስ ሀገር ቤት እንዲሄድ ትኬቱን የገዛው አባዱላ ነው። አኒ ኦሮሞ ግዱቲ ቦቆናን ታይም አውት ነንጀሩ ቦቆናን አዳበቱ ዳፈን ከና ደንገዳ ዲየሳቱ ወሪ ፉዳቹ ባተንለን አካ ፉዳተን ጎቹ ዳፈን ቱረ ስለ ግዱ ከን አመሞት ተጀባተን ኢሳዩሞ ኡቱ ነምኒ ጋሪን ነምኒ ሴና ቀቡ namni argite aada Oromoo ke beeku namummaan qabsoo Oromoo kanatti guyyaa tokko dadhabe itti beela'e dubbate nama naarsu waan wamaan beenne argite waan wamaan beenne isin kaan argite re'ee jala isin kaan gaala jala biyya ollaa seentetu har'a abbaa qabsoo ta'ee gadi ba'ee namarraa alaaka akkaataa abujjadii namarraa dhodhowaa oolan
wanni biraa wanni irratti hojjetan meeqa guute wanni biraa aadaa irratti afaan irratti hin beekan egaa namoonni hedduun yeroo hundaa gadi ba'anii waa nama tokkorraa haasa'anii dhageessanii garee tokkorraa haasa'an yoo ati jijjiiri waan kana jettellee jijjiiruu hin beekan maalittaa jijjiirani waan hunda adda bilisummaa oromootiin walitti qabu waan hunda shanee wajjin walitti qabu waan hunda horrootti geessu wallagga horroon arrafama lammaa magarsaa horroon arrafama maali aadaan akkanaa maali aadaan akkasii aadaan bakka tokko hin dhaabban kaleessa immoo wallaggaan labsa baasan shaneen lammaa magarsaa inumaa akka namni narrabsine barbaadde hoggantoonni shanee maaliif gandummaadhaaf warri dhukkuba gandummaa qabu lammaa maqaa warra wallaggaa ta'eef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni deddeemti yeroo kaan ilmaani peenxee faa jedhu namoota sareetaan kan naman geenye kaarraan ta'e arrallee jechuun maaliif miishinarii keessatti akka inni itti guddate saniitu warri maqaan isaanii islaamummaa qaban kun qabsoo oromoo dursuun qaban isiniitu irra beekumsa qaba isiniitu irra dandeettii qaba isin namaan deemuu malee nama dala deemuudhaaf hin uumamne yaa ilmaan miishinariidha yaa ilmaan miishinarii keessa guddate warra nu maleedha egaa namni bifa kanaan argite waa nama barsiisa ilmaan kaatolikii faa jedha maali haasaan akkasii oromoodhaaf hojjatee Juneediin kaleessa Hasan Useeni Juneediidhaan Arsiin arrafamuu qaba Hasanullee Useeniin Harargeen arrafamuu qaba Muktaar Kadiriin argitee Jimmaa arrafamuu qaba Muktaar Kadirii bar kan argitee ishoo jedhee baga fixanii ka jedheeti labsa baase agaaziidhaan agaazii kan galateeffate yeroo jalqabaaf Muktaar Kadirii bar Juneedi dabar kan gadi ba'ee yeroo jalqabaat terroristi jedhee islaama rukuchiise ijoolleen du'a eeggataa jirtu argite ijoolleen islaamaa dimsaachiinis ammaa sun akka jiraniin kan murtii du'a eeggataa jiran warra ba'e malee hundi Juneediidhaan gale egaa wanni kun argite maaliif argite garee gootanii wallaggaan namni arrafam gareen tokko yookaan kutaan tokko yookaan gandi tokko yookaan afooshi tokko yookaan qubsumni tokko dubbii lammaa magarsaa kana keessa miseensota heddummeeffannee achi keessaan waa godhuu ni dandeenyaa ta'etu oofti shaneen ammaan tabe maaliif oofti nu malummaadhaaf sana oofti maali haasaan akkasii dummaa qabu lammaa maqaa warra wallaggaa ta'eef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni deddeemti isa kanammoo namni dhaqeetii boozoo ta'ee fi mana isaanii gabbisee waan jarri argitee nama seenaa qabu wayii fakkeessee bokoktee ijoolleen udaan hunduu ulfaatu gowwaan jabina se'aa jedhan ijoolleen bokokteeti nama irratti argitee gadina itti of keessa hoggansi shaneedhaa maaffaa qe'ee takkaati gizee jennu qabatama harkaa qabaanneeti haasoyne ganda keenya keessa kadhalate keessan ni jirata ganda keessan keessa dhalate keenya ni jirata lammaa magarsaa immoo maalii wallaggaa walitti hiitan dummaa qabu lammaa maqaa warra wallaggaa ta'eef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni deddeemti kaa'oo jennaan ijaarratte kunoo biyya alaatti galte hundi siwudinitti galan ODF jenne ijaarranne biyya alaa jiru okay maal haa goonure abaa'oodhaan sachoonee jiraa jiru mee maal haa goonure opiniyoon immoo akka dandeettiisi ummata oromoo silaa nuti gara nyaattoo irratti haasa'uu qabna ture gara nyaattoo opiniyoo gadi baatee arrabsuutu hin ta'in akka kaleessaa afaanii nu yaa'aa turetti arrabsuutu hin ta'in madaa jaraa tuquun xiqqeessuun utuu hin ta'in argitee gara nyaattoo akka ummata keenya argite ummata keenya bira dhaabbatan waa dubbatan gadi baanii paarlaamaa kijibaa kana kan keessa jiran illee akkam talaa Harargeen gadda argite nama dhumataa jiru jarri yeroo nu fixan nutti dhiisanii yeroo nuti immoo namni kan keenya immoo waraana fudhatee gadi ba'u keenyammoo waraana agaaziitiin dhowwanii jettee dubbatte ishoo jettanii miidiyaa hundarra facaasaa turtan akkasiin
argite namni haga danda'e waa hojjata. Aksantiin keenya waladda. Akkitti makmaaknu waladda. Akkitti waa faarfannu waladda. Akkitti sirbinu waladda. Aadaan teenya waladda. Waa meeqa keenyaa waladda. Dhaqaa dhaqxanii warri biyya alaa teessan waan qartanii waan murtanii waan gadhiiftan wallaaltan hundi keessan bulooniin gadhiisee jira. Bulooniin gadhiise yookaan haadha fudhattanii of fanniftanii irra guddaan akkasitti dhumaa jira. Ijoolleen maanganta takkaa weerara shawiidhaa gaggeessitee bara. Duudaa keenya keessin jala deemu isin jalaan qaban akka fadhaa haa ta'u. Isin hojii allayyaa seenu san. Yeroo hundaa magaazii fudhattanii xiiqii shanee dhabamsiisuudhaaf takka gosatti bobbaatu. Kamishiinarii keessa guddatee dubbii Oromummaa hin beekne. Ka Oromoon salaatu hundi diinatti fakkaattuu fi adawwitti fakkaattu. Ka qabsoo Oromoo keessatti ilmi Islaamaadhaa qabsoo Oromoo hogganuudhaaf haraamitti taate. Haqa himna. Oromoon Islaamaa qabsoo Oromoo hogganuu irratti haraam isinitti taatee jirtu. Takka amantiitti bobbaatu, takka gandatti bobbaatu. Amma maqaa warra Wallaggaateef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni deddeemu. Maali kun boqonnaa yoom ofiif kennitan? Yoomuma ofii kennitan boqonnaa. Jaarsa dhabne nuti. Dargaggoo gadi ba'ee ijoollee dhageettii qabdullee dhiisaa hin jedhan. Tokko haga namni waluun kurukan dhiisaa hin jedhan bu'aa jaraatiga. Gabayaa cufama. Ka qabsoo tana isinin abuurin warra qabsoo abuureef gootanii ni yaa'aa turtan. Ofii waan qabdu itti jabeessi qabsoo. Ofiis qabsoo irra jirtan. Isin bar warra loqoda Arsiidhaa dhabamsiisuu irratti hojjechaa ture. Loqoda Jimmaa dhabamsiisuu irratti hojjechaa ture. Loqoda Harargeedhaa keessaa loqoda Harargeedhaa dhabamsiistanii bar. Arraan tana Harargee ilmaan Harargee kan dhalachaa deemu jiran kun hundinuu bar afaan Oromoodhaa hin dubbatan kan naannoo isaaniiti. Loqoda isaanii aksantii isaanii hin dubbatanii bar. Maal akka hojjetaa jirtan? Eenyuuf akka hojjeta? Uummata Oromootiif ta'u, alagaadhaaf ta'u, beekaan jiru, ofis argaan jiru. Nama of argetu waa ilaala fagootti. Of xiinxalaamee Rabbi sodaadhaati. Obboleeyyan keenya xixiqqoon biyya keessa jiran bar arraan tana afaan jiddu galeessaan naa dubbatanii bar afaan aadaa abbaa kiyyaa naan dubbatanii. That is wrong. Sanuu wrongidha. Maali jibbinni hagana ga'u? Hundi isaanii immoo warri waan kana hojjetaa jiran xiiqii jijjiiramaati. Jara keenya ani isiniif nima. Xiiqii jijjiiramatu alba'ee ajaa'ee salphatee buqaa'ee gale. Kaayyoodhaan cabe. Namni argite waraanaan cabe ni ka'a. Namni kaayyoodhaan cabe hin ka'u ilaa zalaalam. Dhaaba achii ka'anii dhaaba jijjiirratanii takka maarree jedhanii gaafa duraa gosa fudhatanii ka'anii gosa salphisanii dhaaba biraa jijjiirratanii manfeestoo jedhanii achii ka'anii walabummaa jedhanii hundaanuu ifuu isintu ajaa jedheen namni. Sana booda amma tokkoon namaatiin nama arrabsu. Hoggansi shaneedhaa maaffaa qe'ee takkaati gizee jennu qabatama harkaa qabaanneeti haasoyne. Dhaqanii ajaahanii xiraahanii karaatti ka'an dhabanii jennaan amma ummat bakka hundaa facaanii ijoollee kakaasaniit namatti naqu. Aksantiin keenya waladda. Akkitti makmaaknu waladda. Akkitti waa faarfannu waladda. Akkitti sirbinu waladda. Aadaan teenya waladda. Waa meeqa keenyaa waladda. Waan seenaan beenne waan aadaan beenne waan barmoota illee hin qabne barmootuma tokkoyyuu hin qaban hinum baranne eega kaanii ilmi isaanii objuu isaanii mana barumsaa wannaa dhaqu biyya alaa dhaqu biyya alaa rakkinan nu fiden iskoolarshiippiin nu rakkoon nu fide hidhamnee immoo luqqaanee salphannee achitti argite mana hidhaa keessatti illee ofirratti fincoomne akkasiin baane jaallanneeti miti boqqolloo qotadheetuun jiraadhe naa wayya Oromiyaa keessatti gammachuun qabatu. Qabu lammaa maqaa warra Wallaggaateef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni deddeemti. Kanaadaadhaa taa'anii alaa kan egaa abbaa qabsoo haasaa namarra danda'u arraba namarra beeku
kanaaf abbaa qabsooti gaamma lammaa magarsaattis wanni faarsu jirtuuf keessaa warra guddaa dhokatanii warra miseensota shaneeti jara sadeeniin baan numalummaa saniin lammaa magarsaadha faarfamaa lammaa maqaa warra wallaggaateef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni deddeemti. Nama biraa rukutuudha bokkuu fudhattanii gadi yaatan akka waan hojjettanii lafaa qabdanii. Shaneen lammaa magarsaa inumaa akka namni narrabsine barbaadde hoggantoonni shanee maaliif gandummaadha. Lammaa maqaa warra wallaggaateef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni deddeemti. Shaneen lammaa magarsaa inumaa akka namni narrabsine barbaadde hoggantoonni shanee maaliif gandummaadha. Lammaa maqaa warra wallaggaateef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni deddeemti. Lammaa maqaa warra wallaggaateef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni deddeemti. Kamishiinarii keessa guddatee dubbii Oromummaa hin beekne. Ka Oromoon salaatu hundi diinatti fakkaattuu fi atawwitti fakkaattu. Ka qabsoo Oromoo keessatti ilmi Islaamaadhaa qabsoo Oromoo hogganuudhaaf haraam itti taate. Haqa himna. Oromoon Islaamaa qabsoo Oromoo hogganuu irratti haraam isin taatee jirtu. Aksantiin keenya waladda. Akkitti makmaaknu waladda. Akkitti waa faarfannu waladda. Akkitti sirbinu waladda. Aadaan teenya waladda. Waa meeqa keenyaa waladda. Namni bifa kanaan argite waa nama barsiisa. Kanaadaadhaa taa'anii alaa kan egaa abbaa qabsoo haasaa namarra danda'u. Arraba namarra beeku. Kanaaf abbaa qabsooti gaamma.